yaadatamuu keetiiti. Yaadatame jechuun maal jechuun waan gurguddaa ja'an dubbadha. Tokko yaadatame jechuun gatamee ture. Yaadatame gatamee ture. Lammaffaan yaadatame jechuun maal jedhaaf yeroo dhufeef yeroo bara dhufeef yaadatame bara dhufeef nagadee soorome baratee hojii argate dibamee madarakee argate bara dhufeef inkaa lachuusaa keessaa waa argadhu yookiin barattee yookiin qottee yookiin nagadee yookiin irraanfatamtee yaadatamta. Jo ameen keessan gaarii. Inni sadaffaan yaadatame inni jedhamu maal jechuudha namatu dhimma isaa dhabe. Arfaffaa yaadatame jechuun maal jechuudha yaadatame jechuun maal jechuudha waan inni barbaadutu ta'eef. Yaadatamte jechuun yookiin dhala dhashitee dhalli kee hojii guddaa argattee yookiin immoo borqii lafa keetiirraa waa ta'e waatu ta'e waan ati barbaaddu sii ta'eera. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa jedhaa jiran akka maal jedhee ture akkuma abdachiisee ture Waaqayyo Saaraa maal godhe harka keessan baasaati akkuma na abdachiisee ture jedha Waaqayyo na yaadate jedhaa iyyaati. Akkuma abdachiisee ture Waaqayyo Saaraa maal godhe yaadatee jedha macaafni qulqulluun. Inni shanaffaan yaadate jechuun maal jechuudha yaadate jechuun maal jechuudha waan gate argate waan gateetu argameef hin argate waan san. Mee harka keessan achi ol kaasaa Waaqayyo waan gate tokko si argachiisa. Luqaas boqonnaa tokko inni gaddeebittii garbittii isaatii maal godheera yaadateera jettee maaram. Inni gaddeebittii garbittii isaatii yaadateera jedhe ifa manaa godhaa. Maariyaam digirii sin qabdu Maariyaam dubartiinuma taraa tokkodha. Maariyaamin kan ulfirratti godhe Yesuusin da'uudha. Maarqos boqonnaa afurraa immoo maal jedha isheen haadha ilmaan Zabdiyoosidha. Erga Yesuusin deessee booda dubartii abbaa manaa qabduudha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa maal jedha yaa Yoosef Maariyaam kaadhimaa kee biratti fuudhin sodaatin jedha. Ameen jedhaa yaa kaati. Isanu amma daddabaafne Maariyaamin footoo ishee laxxafne miti abbaa manaa qabdi. Gaafa Yesuus dhufu abbaa manaa irratti kasafti seera gaa'elaa irratti. Garuu yaadateera gaddeebittii garbittii isaatii maal godheera yaadateera. Harka kee achi ol kaasti. Gaddeebituu garbicha isaatii ilaamat jechuudha. Gaddeebituu garbittii isaatii ganama kana yaadateera. Ilaan fulanne mas yaadatamteetta. Namichi alaqaan qaraaciin hangafa warra qaraxxuu tokko turee jedha. Namichi kun birrii qaba, silxaana qaba, gin nagaan qabu. Namichi kun karaa Yesuus dhufu dura fiigee qilimxoo yaabbate waan si yaadachiisaarra. Waan nagaa si dhowwate dhiisi ittiin cannaqamin amurii meeqa jiraatta. Ana malallabee tajaajilee ofii kootiree bee nagaan hallaatu anan dhiisa beeka. Nami baay'een tajaajilee biddeen nyaatu ka. Inni ja'affaaf inni dhumaa hin yaadatame jechuun nama hundumaa duratti argame. Wayyoo 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 hin yaadatamta nama hundumaa duratti argamta. Fudhanne na yaadatama jedhaa iyyaati. Namoota baay'ee durattan argamaa jedha. Inni irraanfatameef hin yaadatamee gidduu adagaa guddaatu jira. Riqicha hamaatu jira. Inni irraanfatamte taanaan firuma keetu ilma eenyuutu ammati jedha. Irraanfatamte taanaan firuma kee abbaatu ilmaan yemaalli jiraanteedha. Hin yaadatamte taanaan zariin kee kan waliin beennetu aaggotee ekkonoidha. Ergaa ganama kana fudhattee galtaa Waaqayyo hin yaadatamta siin jedha. Lafa kanarraa kan gurgurame makiinaa miti. Hin gurgurame hin bitame allaqe hojiidha kun. Kan gurgurame mana miti. Hin gurgurame hin bitame. Kan gurgurame namaaf rakkina fide dhugaadha. Kan gurgurame namatti rakkina fide dhugaadha. Fakkeenyaaf warri dhugaa kee gurguran makiinaan bitatan iddoo awwaalaa bitatu. Yihuudaan Yesuus Kiristoosin gurgure kaasheriin birrii fuudhan iddoo awwaalaa bitan. Irrandee biyaa Yihuudaan Yesuusin gurguree birrii tarakkabe warri birricha fuudhan immoo iddoo awwaalaa bitan. Arras waa tokko sitti makaraa kanarra warri dhugaa kee gurguran lafa bitatan. Makiinaan bitatan niitiin fuudhan jireenyan argatan. Garuu fudhadhu ergaa keeti ati yaadatamta isaan iddoo awwaalaa bitatu. Mangistii biyya kanaa dhattanii investeriin godha lafa naa kennaa jettan okeedha. Iddoo awwaalaa gaafannaan garuu siin kennu. Iddoon awwaalaa birrii dhugaatiin bitamti waan ta'eef. Iddoon awwaalaa kaartaa pilaanii qabdu. Kaartaa pilaanii ishee dhugaatu fixe waan ta'eef. Ergaadha kun. Hin boo'inati yaadda'in waa dubbadheen si
bira si darba. Kana ergaa keeti mana keetti gala. Iddoon awwaalaa kee iddoo dhugaan kee gurgurame awwaalatutti hin bitama ati yaadatamtee bira dabarta. Macaafa qulqulluu keenya keessaa dubartii haadha manaa qeesii tokko Luqaas boqonnaa tokko ilaallu. Lakkoofsa 25 dhaggeeffadhaa. Isheen kun hojjettoonni gooftaa gara booddeetti na yaadataniiru. Namoota gidduutti ceephoon irra ture narraa fageessaniiru. Ergaan qaba. Isin maa sagalee dhageessu raajii malee. Inka. Gara booddeen kee har'a. Waaqayyo ergamaa tokko manatti si erga. Yoo ameen jette ergamaa fayyinaati. Nama cina kee jiruun tuffatamtee naftu jedhiin. Irra deebi'atira Waaqayyo. Irra deebi'ee. Harka keessa malisaa tuffatamee nafu jedhaa iyyaati. Amma kan nu ajjeese Waaqa miti seexanas miti nama nu bukkeeti. Kan gargaarsa siif hin laanne rakkina keetti madaa keetti quba ka'a. Kaffalee sirraa baasuurraa boo'ee si boosisuuf si dawwala. Hiriyaadhaan kan ceebamte haalli kan si ceephaye gaa'illi kan si ceephaye namaan kan doorsifamte har'a ganama yaadatamta. Dubartiin kun Ayizaabii miti kiristaana. Abbaan manaa ishee luba seera walna qulqullummaa qulqulleessuu godha Kana'aaniidha. Garuu irraanfatamtuudha. Namni pheenxee ta'eef hin yaadatamu, Ayizaabii ta'eef hin gatamu. Yaadatamuu jechuun maal jechuu abeettu jedhana. Guyyaa si murtaa'e gaafa ga'u. Ergaan si qaba. Tarii jedhee waa dubbadhee hin beeku. Utuu diinni kee ilaalu, utuu warri si ceephaatu ilaaltu, guyyaan murtoo si dhufeera. Hin yaadate jedha. Isheedhaaf ho'ee jedha. Luqaas boqonnaa 7 irratti hin ho'eef jedha. Hin yaadate. Ilma ishee jalaa duunaan. Yes, tenkoona miitiin yiipannaa saatila hajana madiyaas. Namoota si bukkeedhaa boo'an gidduutti. Waa'ee kee labsii rakkinaa baasan gidduutti. Yaadatee Waaqayyo harkaan si qaba. Dubartiin kun baay'ee garaan ishee cabe. Sababni isaa hojii mana Waaqayyo hojjetu mucaa deessee hin qabdu. Maatiin utuu kenne Waaqayyo siif kenna kaa'edhuun ganama hin boossi, galgala hin boossi, guyyaa hin boossi, utuma boosuu waa jechuuf utuma boossuuti saayitii yaadatamuu ga'e. Bu'aa kan dhufte nama laaltee haala laaltee ani fayyaan qabu du'uun koo lafattee bu'aa kan dhufte saayitii yaadatamuu ga'e. Yaadatamuun kee ga'eera. Jira Waaqayyo jedhaa iyyaati. Kana duwwaa miti. Ergatti dubbatee waggaa 24 booda Abrahaamiif Waaqayyo deebi'ee dhufe. 24 booda dhufeetu namni biraan mana kee dhaalu jedheen. Abrahaam irraanfateera garuu Waaqayyotu yaadate. Ergaan si qaba. Wanti Waaqayyo dubbate hattuu hin hattuu dandeesse. Abiddiin gubuu danda'e. Lolli polotika. Ergaan si qaba. Har'a ganama yaadatamteeta. Hin yaadate Abrahaam. Jilba kee keessaa attamitti jilba koo keessa mucaan jirti jedhee yaadata. Jilbi koo lafeedha dhiigaan qabu. Ayizoo waa tokko sitti manama Waaqa. Abdiin kutatinati. Inni Waaqayyo jiree du'a gara sitti tuun ta'e du'a gara natti ta'a. Naa ta'a jedhaa iyyaata. Abdiin kutatin. Namni tokko mana dhaayyuu taa'ee ijoollee isaa guddifata. Inni tokko mana hidhaa gara natti fajjeessa. Hidhamuu korra jedhee kan fajjeessu baay'ee jira. Inni kaan mana hidhaa taa'ee ijoollee koon guddifadhaadha. Kiristinnaa keessa dhiirummaan jirti beeka. Kiristinnaan dabbummaan qabdu. Kana duwwaa miti. Itti deemee ilaalaa jira. Waaqayyo hin yaadate jechuun maal jechuudha? Tarree namaa kaa'e. Har'aa kaase jedhaa iyyaatu. Bakka hirruu koo Waaqayyo guuteera jedha. Fudhattaa ergaa kana. Har'aa kaase namoota gurguddaa wajjin wal argita. Makiinaa Waaqa sagalee hin qabu. Hin ursu. Eemeliin caabu silkiin dawwalu. Karaa hin beekne dhiisee karaa hin beekamin cabsee dhufa. Mee nam tokkitti na yaadatama jedhaa iyyaati. Utuman guyyaa tokko yaadatamee dileetii godha. Namni baay'een utuman guyyaa tokko yaadatamee kan harkaan qabadhee du'e nan du'a ta'a namaaf hin harkaan qabadha. Utuman mana kiraayee dhiisee mana mataa kootti keessa taa'ee du'e erga duute kiraayee keetti sonafuma. Yaadatamuun koo xiiqii miti bara. Yaadatamuun jaalala. Waaqayyootu si jaallata si yaadata.
Yohannis keessatti akkas jedha Waaqayyo biyya lafaa jaallate jedheetu ilma isaa tokkicha dabarsee laateef jedha. Mee ilaalaa kabira annaan nama beekaatu arrabsoon lamatu jira. Wallaalaa yoo si arrabse dhaabatee ilma si qoccolaa deema. Beekaa yoo si arrabse sitti fe'ee si biraa sokka. Innaan nama beekaatu arrabse maal jedhee arrabsaa machoofteeti jedheen innaan akka jette alsakkarkum ijjeeni sunu. Maarree jennaan dhimmi koo Waaqayyo bira jira. Dhimmi kee Waaqayyo bira jira. Iyyaadatamta. Abboonatti iyyaadatamta. Maaliif boossaa jennaan hin machoofne jette. Maaltu si boosisere? Amma isa rakkinni si boosisu inni kaan quufa si'a. Inni kaan ijoollee nama boof jecha baay'eetu jira. Namni boo'atanaan jecha baay'ee jira. Inni kaan aboodha jedha, inni kaan quufa jedha, inni kaan rakkina jedha. Hinka warri waa jettu tuulaaftu aannan Saamu'eel hin baatte. Ilaa ergaa keeti. Hin boo'in kan jedhu dhufeera Yesuus. Raajiin somne qulqulluu waaqarraa bu'e jecha Waaqayyotti hundaa'ee sitti hima. Har'a inni fudhateerta. Har'a Waaqayyo si yaadata. Yeroo keessan arraba namaa irratti hin fixina. Yeroo keessan arraba Waaqayyo irra kaadhaa. Yeroo keessan jecha namaatti hin fixina. Yeroo keessan jecha afaan Waaqayyo ba'u keessa kaawwadhaa. Yoo dhageessanii dhaga'uu baattanis namni sanuma. Namuma bar nami namuma an zawudeen si moosiseef iddoon qabdu Waaqayyo si moosifnaan Oromiyaan sitti nafarrame hin buutu. Taadaa nama Waaqayyo tuume namni illee Waaqa duratti mixiidha iyyuudha. Lafa kana Waaqayyotu yaadate, bokkaadhaan yaadate, aduudhaan yaadate, gaaddisa adda addaatiin yaadate. Ergaan si qabaarra Waaqayyo si yaadateera. Nan irraanfatame waan jennuuf isinitti seexan argine miti. Seexan hafuuraan argamu ollaa argine. Gaarii sin oofu warri Waaqayyo yaadate. Sammuu kee tasgabbeessi sukkaara ofitti hin kaasin. Warri Waaqayyo yaadate godaanaas jiru. Lafa warra Waaqayyo yaadate hin beeknu beekaa. Warri Waaqayyo yaadate waltajjii gurguddaarra jirtu hin ta'in baarrii jalas jiru. Warri Waaqayyo yaadate Ameerikaa dhaqan. Warri Waaqayyo yaadate mataaras dhaqaniiru. Lafa babbareedaatti ergennu yaadata miti Waaqayyo. Maayii nu yaadatare? Lafa dhan nutti haxirii nutti haxaree eegumsa nu godhee yaadata. Inni dhumaa nama Waaqayyo yaadate in qorama. Mee nan qorama hidhaa yaate. Eensi yaadate. Maal godhee si qora Waaqayyo beektaa? Qoramsaam qabeenyaa guddaa sitti kenneetu warra kaan immoo waan guddaa irraa gadi fuudhee ayyallaa keessa ishee kaa'ee qora. Si yaadachuudhaaf jedha. Waa dubbadhuun fudhatta. Gaafa dukkanni sitti baay'atu ameen bari'uudhaaf jedha. Mee sagalee kee bas naa bari'uudhaaf jedha yaate. Bari'uudhaaf jedha. Namni keenya kana garuu hin beeku. Dhukkubsatee Waaqayyoon kasasa. Beela'ee Waaqayyoon kasasa. Hiyyoomee Waaqayyoon kasasa. Firijibbee Waaqayyoon kasasa. Hiisi kissii kee jiran ergaan qabaarra. Waaqayyo si yaadata. Warqee beektu miti. Mee warri warqee beektan qubattee yoo kaa'atan hin bareeda. Harkattee yoo kaa'atan hin bareeda. Namni foot warqee qubatti qabaatee miilli isaa yoo kabeelaa ta'e namni kabeelaa isaan argu warqee isaa malee maal warqeen isaa magaa mucaa miilli jallaadha. Bara xaafiin qannasu warqee duddiidha. Bara makiinaan qannasu warqeen gatiinsaa ol kaadha. Warqee kan godhe abidda gurba. Isaa sila gabbaana. Isaa gabtoo kaalwaxaa taraa biratti no. Ergaan si qaba. Rakkina kee kana booda, fatanaa kee kana booda, dhiibamuu kee kana booda, dhukkuba kee kana booda ilaalamuu si dhufeera. Gatii kee mi'eessuudhaaf, huddisi gochuudhaaf, nama baay'eedhaaf akka taatu, katamaa baay'eef akka taatu, maal amee jira yaakaata. Qoramuun kee fakkeenya. Iyyoob isa dhumaa irratti baay'ee boo'e. Macaafa isaa keessatti baay'ee boo'e Iyyoob. Baay'ee gaddi asirratti. Lapheensaa baay'ee dhukkubsate. Hin ilaalame baay'ee qoraarame. Garuu macaafuma isaa isa dhumaa irratti immoo nama kana hin du'e hin jedhu. Fatanaa koo booda akka warqeettan ba'a. Milli koo jabaatee isa duukaa bu'eera. Abboommi isaarraa hin fagaadhu. Wanta Waaqayyo dubbatu yaadatti nan qabadha. Yaanni Waaqayyoo qobaadha. Ni wanta waa'ee kootti murtoo godhe hin raawwata. Xalaanni kee dhaga'u jedhe tokko lama sadii hin raawwata. Hin dhaga'amu jedhaa hiyyaati. Akka Waaqayyo raawwatu beektaa? Har'a ganama yaadatamta. Akkuma rakkinni koo natti ulfaateedha hiyyaati. Eebbi guddaan tokko gara koo dhufeedha. Rakkina ulfaatu baattanii eebba guddaa abdadhaa. Gaafa rakkinni baay'atu eebba jira. Gaafa waan ittiin buna bitannu dhabnu. Gaafa riyaan nu cabbatee amma yoo jirtaan harka keessaa fudhatu. Hatoo shama hadaa lamadiyaa. Qaxxaa isaa saaxinii du'aan argitu. Qaxxaa isaa sharaa gaddaan argitu.
qaxxaayisa eebba argitee deemta. Raajiin raaja. Raajiin kuni bor jedhaayyaati. Dhaga'amu. Yaadatameen arrabsituu korra deema jedha. Sii ta'eera.